Hello, akkam jirtu nagaa keessanii iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Arra torbee kana keessa baay'ee nutti tolaa miti akkuma isin beektan jechuudha. Ani immoo karaa social media ani fayyadamuun yaada koo ibsachuu barbaade waa'ee obboleessa koo Hacaaluu jechuudha. Mucaan kuni ijoollummaatti utuu ijoollee isaa wajjin jiraachuu barbaadu, utuu akka nama tokkotti mirga dhalootaan qabutti fayyadamee jiraachuu danda'u, carraa inni nama nyaatu isa quunnameeni nu jalaa galaafataniiru jechuudha. Baay'ee garaan keenya nu gadda waa'ee obboleessa keenya jechuudha. Torbee kana keessa dhugaama dubbachuu fi baay'ee jireenyi keenya jeeqamaadha. Yeroo inni itti awwaalchisaallee iddoo isaaf malutti, iddoo kabajaa isaaf malutti in awwaalamu jedhanii itti dhowwachaa jirantu jira jechuudha. Saba Oromoofis Waaqayyoo yeroo nu uume saba nuyi filannoo keenyaanii keessatti dhalanne utuu hin ta'ini Waaqayyoo barbaadeeti kan inni keessatti nu uume jechuudha. Ani Oromoon ta'a, ani Tigireen ta'a, ani Walaayittaan ta'a jedhee kanii filatee ofii isaatiin qomoo tokko filatee keessatti uumamu hin jiru Waaqayyoodha. Akka namni sanyii sana keessatti uumamuuf kan barbaade godhu jechuudha. Kanaafi ani immoo arra viidiyoo kana yeroon ilaalu baay'ee garaa koo na raasa, baay'ee keessi koo na jeeqama dhugaa dubbachuu fi maaliifi sabni koo yeroo hundumaa acuuccaan itti baay'ate, yeroo hundumaa waggaadhaa waggaatti haadhi dhala ishee awwaaltee, waggaadhaa waggaatti Oromoo irraa boo'ichi utuu hin cabin jiraachuunsaa keessa keenya baay'ee nu madeessa jechuudha. Maaliif ijoollummaa kooti kaasee kanan argaa turedha kuni. Abbaan koo mana hidhaa keessatti ayyaana hin beeknu nuti, ayyaanaan dhufanii fuudhu. Obboleessa koos akkuma kana jechuudha. Kanaafi gidiraa wayyaaneenii geggeessaa turteetu amma saba keenyarraa hin cabin jira jechuudha. Kun immoo Waaqayyo biratti jibbamaadha. Namni tokko akka dhalatetti firii ta'ee yookaan walabummaan isaa eegamee fi akka jiraatuuf Waaqayyo walqixxeetti kan inni nama uume jechuudha. Kana dhabe sabni koo, kana dhabe kanaafi keessi koo kan inni na gubatu, marrummaan koo kan inni na gubatu jechuudha. Namni tokko waan ittiin jiraatuu fi waan keessa jiraatullee dhabee firiidamii yookaan immoo walabummaa isa jedhamu qabaatennaani namni utuu nyaatiin gabbata. Garuu kun immoo saba koo fi baroota waggoota dhibbaaf meeqa irratti lakkoofsitee garbummaanii akka kanattiin dhiphina keessatti, gidiraa keessatti jiraata jechuudha. Yerootti reenfi obboleessa keenya kanaa yeroonni geggeeffamu kanatti baay'ee waan nama gaddisiisudha. Namoota deeman irratti qawween hin dhukaa. Yeroo reenfisaa gara Amboo dhaqaa turetti reenfisaallee boqonnaa dhabe jechuudha. Deebisanii Buraayyuudha gara Addis Ababaatti deebisanii Finfinnee jechuukooti. Finfinnee irraa immoo gara Ambootti deebisanii baay'ee nama gaddisiisa. Amma immoo waan ta'u hin beekamu jechuudha. Amma yoonaatti sababii hin awwaalamnee fi wanti ta'u hin beekamu. Garuu baay'ee wanti nama gaddisiisu Oromoon yookaan Hacaaluun Finfinneetti yoo awwaalame rakkoo maaliitu jira? Rakkinni tokkoyyuu akka nama dhuunfaatti waan jiru natti hin fakkaatu jechuudha. Maaliif
abbaan barbaade namni barbaade eenyullee yoo du'e jechuudha. Eenyu qomoon isaan beekamne yoo du'e iyyuu achi keessatti iddoon awwaalchaan kennamaaf. Goota akkasii miti jechuudha. Goota saba isaaf falmatu. Goota lammiin koo hin cunqurfamin. Sabni koo hin dhiphatin jedhu kanaafi kun hin malu ture jechuudha. Garuu kanas ta'e sanas warri cunqursaa baranii warra namarra ejjechuu baranii warri nama bitanii walqixxummaa tutuun taane caalmaa barbaadan kuni kana godhaniiru jechuudha. Baay'ee abboota keenya irratti hangafoota keenya irratti argama kan guddanne jechuudha. Kanaaf keessa koo na guba kun amma irratti dhaabbachuu dadhabuunsa yerootti waaqayyo nama nuu fideeraa jennee yaannetti namni dhufe kun immoo isa duraarra kan caalu ciqileesaa kan namarra kaawwatu ta'uu isaatiin baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaamatti egaa kanatu keessa keenya nu guba jechuudha. Sabni Oromoo amma yoomiitti dukkana limixii akkasii keessa akka deddeebi'u waaqayyo duwwaatu beeka. Saba keenyaaf yeroo kanatti neetwoorkiin irraa citeera, intarneetiin irraa dhaabbateera, waan hundumtuu dukkana cillimii keessa jiru jechuudha isaanii. Kanaaf waaqayyoon iddoo jirrutti saba keenyaaf akka kadhannu. Waaqayyo immoo guyyaa tokko akkuma saba Israa'elii fi Musee kaasee waaqayyo gooftaanii saba keenyaa fi qajeelchaaf dura bu'aa gaarii kenne. Garaa keenya haara hin galfachiisa ta'a. Maaltu beeka jechuudha. Yaada waaqayyo namni beeku hin jiru. Taayitaa ofii amanatanii, irree ofii amanatanii, meeshaa waraanaa qabanii amanatanii, ijibbaata namarratti keessumaa adda baasanii gosa tokko irratti sanyii duguuggaa fi wantoonni godhaman kun ija waaqayyootiinis gaafa laalamanii fudhatama hin qabu. Kanaaf ani akka Oromoo tokkootti akka nama sammuunsaa yaadu tokkootti waa'een saba kootii baay'ee natti dhaga'ama. Baay'ee dhagaa caalaa natti ulfaataa, bishaan caalaa natti diidalla'a ba'aan isaanii kuni. Nuun sababii iddoo sana hin jirreef xinnoo ishee addana teenyee yeroo laallu salphaa nutti fakkaachuu danda'a malee biyya sana keessi namoonni jiraatan hagam tokko amma isaan dhiphatan, amma isaan rakkatan isaaniif waaqa isaaniiti kan beeku jechuudha. Kanaaf yeroo akkaataan itti gadi ba'anii ol deebi'uun hin danda'amnetti, yeroo itti mana gaddaatti dhaqanii gaddarratti gadda namatti dabalanitti seenaan akkasii takka addunyaa irratti iyyuu galmaa hin beeku. Namni mana gaddaa dhaqee lafa namni boo'utti, lafa reenfi jirutti dhugaa sammuunsaa yaadu yoo ta'e, namummaan keessa jira yoo ta'e, itti dhaga'ama yoo ta'e, akka nama tokkootti dhaqee mana gaddaa lafa namni jirutti reenfi utuu mana keessa jiru madaa irratti madoo dabaluudhaan keessa namaa kan madeessu namummaa keessaa kan ba'e malee takkaa dhugaatti namatti kan waa'een namaatti dhaga'amu, dhugaatti waa'een namummaa kan itti dhaga'amu dhaqee rasaasaanii iddoo reenfi jiru, iddoo gaddi jirutti dhaqee gadda irratti gadda namaaf hin dabalu. Ilmoon bineensaallee kanan godhu takka sammuu yaadu yoo qabaanne jechuudha. Sammuu waaqayyo nuu kennetti fayyadamnee iyyaanna yoo ta'e bineensarraa kan nuun ittiin adda baanu yaaduu keenyaan malee bineensi daggala keessaa iyyuu inuma jiraata. Garuu wanti nuun isaanirraa adda nu baasu yaannee wanta yaannu sana immoo gaariif ama adda baasuudhaan. Maaliif saba kanarratti ammeenya akkasii du'arratti du'a baay'ee waan nama gaddisiisudha kuni. Wanti ilaalan hundumtuu baay'ee waan garaa nama nyaatudha. Baay'ee keessa namaa waan miidhudha. Kanaaf baay'ee anis gaddee lapheen koo na cabee maatii koo wajjiniin baay'ee gaddine. Maaliif dhugaamatti dubbachuudhaaf ani
baay'ee bakka namoota kana yeroon ilaalu namoota baay'eetu dhumaa jira neetwoorkii fi intarneetiin sababii hin jirreef malee namoota baay'ee sagalee isaanii sababii hin dhaga'amneef malee namoonni baay'een dhumaa jiru yeroo kanatti jechuudha. Kanaaf saba koo isinis waaqayyoon warri iddoo garaagaraa jirtanii warri sagalee koo kana dhageessanii saba keenyaaf waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyoo gaariidha. Bara gaarii nuuf fidu waaqayyo wanta gaarii nu haa dhageessisu. Warra ogeessota kan ta'an kan Oromoo beektota Oromoo warra mana hidhaa keessa jiranis waaqayyo nuuf haa baasu. Obbo Baqqalee Garbaa, Jawaar Mahammad, Hamzaa waaqayyo gooftaan isaanii wajjin ta'ee gargaaree isaaniin haa baasu. Obboleessa keenya of biraa dhabnes waaqayyo iddoo gaariitti nuuf haa qananiisu. Kanaafi lapheen keenya akka cabeetti nafu waaqayyo nu dhidhiiba. Abdiidhaan jiraata. Namni abdii qabu immoo takkaa mogoleen isaan bu'u. Mogoleen keenya yoomiyyuu nun bu'u. Waaqayyotti abdii qabaannaa jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kanaafi yaada koo keessa koo waan jiru dubbachuudhaafi kanan arra dhufe jechuudha. Akka nama tokkotti waan natti dhaga'ame dubbachuudhaafi waaqayyo gooftaanii saba koo gargaaru, lammii koo gargaaru. Marrummaan kootu na raafama, jireenya kootu na dhiphata. Obboleessa keenya dhabneefis baay'ee garaan koo na gadda. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya gargaaru nu wajjiniin haa ta'u. Waan gaarii nu haa dhageessisu. Kan inni isin wajjin ture ani YouTubein koo Fitsum Mucaa Yesuus kan jedhudha. Laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskiraaybii gochuun maatii naaf ta'a. Baay'ee eebbifama. Bye.